warri shaadaa qabsiistan Eessa deebi'an? gara amantii isaaniitti gaa. Amantiin isaanii kam? Hindi dogoggoran jarri duraanu. Maal daa'ima moo isaan dogongoranii maali? Daa'ima xixiqqoodha moo? Maalan beekaa. Ati illee dogongoriiti shaadaa qabadhu mee jedhi na wajjin waan an jedhu? Akkasi. Nyaata beekaa akkasitti. Ati illee dogongorii na wajjin jedhi waan an jedhu na wajjin jedhi shaadaa qabadhu erga saniin deebita. Lakkiin barbaadu. Maaf hin barbaanne maal? Namoonni sunniin ati maaliif shaadaa hin qabanne dogongortee? Ayi. Isaanoo balleessaa isaanitti gaabbaniiru kaa. Akkamiin gaabbanamne? Ati illee hin gaabbitaati qabadhu kaame? Maal jechuudha? Maaliif? Dogongoriiti shaadaa qabadhu kaa. Dogongoree shaadaa qabadhee maalidha isaa namni murteessee amantii harka ol qabeetiin fuudhee dogongoree jedha isaa tapha akkasiidhaa isa jira isaa doonii dogongoraan. Ma daa'ima moo? Amantiidha bar. Amantii islaamummaadha oguu qabatu namni tokko dhugaadha jedheetiin qabata. Amantii irratti guddatee dhiisee wanni islaamummaa qabatuuf dhugaadha jedheetiin malee dogongoree walaaminamee kan jedhan kun kijiba. Sun som eenyu illee dhugoomsi akka jedhu. Si galtee sun kijibaadha. Ayyee akkis siin jedhe ati pheenteedha moo ortodoksiidha? Ani kiristaana gaa. Kiristaana kamiin? Kiristaanni baay'ee jiraami warra 81 jira macaafa warra 66 jira baay'ee jira. Peentidha. Warra 66 ta'e jechuudha. Isin maal inni ustaas wal barra? Ani muslima jedhama. Muslima kam? Muslimni lama hin jiru. Maal hedduu jira? La muslimni lama hin jiru. Muslimni lama hin jiru muslima dogongoraa fi muslima sirriitu jira malee. Ma kitaabni lama hin jiru. Kitaabni tokkichuma ka muslimni qabatee deema. Muslimni lama hin jiru tokkichuma. Muslimni rabbiif bulu kan karaa haqaara deemu karaa Nabi Muhammad irraa alayhi wasallam ka deemu kanuma. Kitaabni lama kan muslimni kitaaba lama hin qabu. Qur'aanuma tokkichuma kanaas. Muslimni dogongoraan jira jira. Jechuun dogoggora hojjettan maal jechuudha? Fakkeenyaaf muslimni sagaagalummaa dalagu jira onaan jette muslimni yaada hammaataa qabatu jira onaan jette siin jedhe. Muslimni farshoo dhugu jira onaan jette jira siin jedhe. Muslimni hatuu jira onaan jette jira siin jedhe. Garuu islaamummaa hin ajjamne. Kun muslima dogongoraa jedhama. Muslimni hanne jira muslimni karaa islaamummaa deemu jira muslimni yaada dogongoraa hin qabne jira jira. Warri karaa haqaa deemu kun ammoo islaama haqaati. Kun ammoo dogongoraadha. Muslima dogongoraa jedhama. Kitaaba lama hin qabnu nuti muslimtoonni. Kiristaanni ammoo kitaaba lama qaba amantii lama laa. Kun macaafa kophaa qaba kunillee macaafa kophaatti qaba. Muslimni ammoo kitaaba lama hin qabu. Tokkichuma. Okay, kitaaba lama hin qabdanii garuu? Kitaaba lama hin qabnu. Yaadni fakkeenyaaf amma biyya keenya yoo dhayxeetiin jette biyya keenyatti fakkeenyaaf nuti salafiyyoota jechuun salafiyyoota qofiin jedhan jiru salafiyyoota jechuun warra duraadhaa hordofu karaa Nabi Muhammadii fi barattoota isaanii fa'aa akkas deemuu qabna akka jedhu. Ammas sufiyyoota jedhanii ahbash jedhanii uumamamu jedhanii namoonni yaada biraa qabaatan jiru. Karaa kanaan hordofna karaa kanaan deemne sammuu dursina maal goona jedhee ka deemu jira. Kun dogongoraa jedhama. Muslimni dogongoru jira yaada hamaa qabaatu jira jiraa siin jedha. Garuu muslimni lama hin jiru. Muslimni tokkichuma. Haa ta'u garuu muslimni dogongoraan jira. Muslimni dogongoraan jira. Siin jedhee akkasumas itti ba. Kitaabni lama hin jiru ka. Osoo kitaabni lama jiraate fakkeenyaaf kun quraana biraa qabaate kun ammoo quraana biraa osoo qabaate khalaas muslimni lama siin jedha. Si galtee muslimni lama siin jedha. Garuu kiristaanummaan akkasidhaa miti. Peenteen kan biraa ortodoksiin kan biraati. No, kunillee macaafumatti amanuu isin garuu qoodanii akkuma nu gaafattan sanatti muslimni illee gosa baay'ee akka ta'e aannan beekan. Namoonni hedduun hin beeku. Ani maqaa isaanii isinitti hima jechuudha amma yoo barbaadan. Isin akkamitti wallaaltani garuu an gaaffii natti ta'e. Maal muslima maal jedhamu jira isaa?
Fakkeenyaaf Muslimni yaada musliima dogongoraa siin jira siin jedhee bar duruma sitti himee bar. Kitaabni lama hin jechuun jiru. Si galtee fakkeenya mee namarratti hin muslima taa'in akkamitti akka jira? fakkeenyaaf musliima shi'aa kan jedhamu jira, sunnii kan jedhamu Shi'a jira. jechuun maal jechuudha beektaa isaa? Qo'aa gaasanitti nima. Habashii kan Shi'a jedhamu illee jechuun jira. jecha jedhuun beektu barra koon kan kee. Shi'a Waadiyyaa kan jechuun jedhamu beektaa? illee jira jechuudha. Maaliif isin kan hordoftan natti maa kaa musliima kam hordoftu isin natti himtani maa? Ani muslima tokko iyyuu hordofan islaama hordofa malee. Shi'a jechuun siif hin galle bar shi'a jechuun jechuma kana hin beektu. Na dhageeffadhu mee yeroo takka. Shi'a jechuun Isaan barri islaaman yaada immoo malee. Yaa Rabbii kee mucayyoome. Mee dhageeffadhu mee yeroo takka waan siin jedhe kana. Shi'a jechuu fi sunnaa jechuun kunni hundi isaatu wannaadhaa miti barre eenyu kana islaamummaadhaa miti. Yaada waan namni deeggaru. Fakkeenya shi'a jechuun warra Huseeniif dubbatu jechuudha. Warra Huseeniif caalatti dubbatu jechuudha. Huseeniin daangaa dabarsan malee. Si galtee warra Huseeniif dubbatu jechuudha. Quraana keessa Qarqaartota jedhamee jechuudha shi'a jechuun. quraanumatti fayyadamu miti isaanis ustaas quraanumatti fayyadamu bara. Garuu barsiisummaa keessa wal adda akkaataa salaataallee jechuudha. Quraana keessa Miti waan shi'a jedhu jiraasaa? amma isin waan naan jecha hartasan naa ibsaa kaasarratti. Huseen sun eenyudha? Eeyyas. Siif ibsuu jira bar siif hin gadin malee. Akkasiin jedhee shi'a biratti haa ta'u warra sunnaa biratti yookaan muslima addunyaa irra jiru guutuu isaadha jechuudha. Kitaaba biraa qabanii kitaaba quraana malee kitaaba biraa qabanii Ha? kitaaba biraa qabanii siin jedhe. Quraanumatti amanuu bar garuu Okay, musliimni quraana garagaraa qabanii siin jedhe. isaan isin Yeroo jedhe takka maal dhageeffadhu godhan? sirriitti. Quraana garagaraa qabanii siin jedhe. Kana hin beeku gaani garuu. Hin beektu. Khalas erga hin beekne waan hin beekne irraa callisuudha. Garuu Quraana garagaraa hin qabu ani musliimni. fakkeenyaaf jechuudha ustaaz yeroo illee shaadaa qabsiisan akka keessan kana miti isaan jechuudha. Si galee wal addaa jechuudha. Akkaataa salaata keessan illee Ani bar yaa muca akkasiin jedhe yoo dhaga'u jiraate. Muslimni dogongoraan hin jiru siin hin jedhu siin jechuu jira. Qaatara sitti mu jira. Muslimni fakkeenyaaf dogongoraan abadan. warri Iraanii amantii Intaluu mee isaanii dhageeffadhu. Mee dhageeffadhu mee yeroo takka mee yaada kiyya ibsa si ibsati mee dhageeffadhu mee. Tole si ibsa yeroo takka na dhageeffadhu yeroo takka dhaabbadhuuti. Fakkeenyaaf amma shi'aa haa ta'u hawaarijaa warra jedhamantu jira baay'ee jiran. Guruppiin garagaraadha jiraachuu danda'a. Si galtee guruppiin garagaraadha jiraachuu danda'a. Guruppiin kun hundi isaatuyyuu islaamummaadhaa miti. Islaamummaan guruppii keenya jedheetiin hin yaamu. Akka nuti hubanne kanatu islaamummaadhaa jedheetiin dubbata malee. Fakkeenyaaf amma shi'aa akka jettu shi'aa jechuun maqaa islaamummaatii miti. Shi'aa jechuun guruppii tokko kan waan maalii dubbatu kan waa Aliyyi dubbatu waan Huseen ifa dubbatu jara kanatu imaama ta'uu qaba jara hoogganaa ta'uu qaba jedhanii waan dubbatanidha. Si galaa miti as jirta mucaa. Nan nagaan jiraanitti. Waas deebiitti na wajjin haasa'e. Si galtee jarri kun hundi isaatu quraanuma qabatan laal. Hundi muslimni addunyaa irra jiru guutuun quraanuma tokkicha kana. Kan biraadhaan jiru. San biratti ammoo quraana kan akkaataa hubannaa keessatti dogongoree kan hubatu jira. Fakkeenya shi'aan dogongoranii hubatan karaa maletti quraana hiikkatan. Kanuma. Karaa maletti quraana hiikkatanii jallatan. Nabi Rabbiillee alayhi salaam himanii jiran isa kana namoonni hedduun guruppiin garagaraadhaa akka argamuudhaaf deemu islaamummaa keessa garuu hundi isaatu ibidda akka seenu warra karaa isaanii qabate malee hundi isaatu akka seenu dubbatan. Jarri kun dogongoroota warra islaamummaa irraa maqee jedhama warra karaa Nabi Muhammad irraa alayhi salaam maqee jedhama. Kan biraallee yoo dhufe dogongoree quraana kana karaa malletti hiikkate. Garuu ammoo akka kiristaanaati miti. Kiristaanni ammoo macaafa lama qaba. Pheenxeen kan biraati. Qaanoonaan isii kan biraa kitaabni isii kan biraati. Hayyee amma ustaas qo'aa Wanni irraa kaan isuma kanaayyuu maal kana naa deebisan maali? Wanni irraa kaan iyyuu waan pheenxeeti waan ortodoksiitii bar. Wannummaan irraa kaan mataa nu asuma. Si wajjin hin haasofne isin dura haasaa turtan immoo? Laal si wajjin haasa'e. Quban qabdu moo ati na wajjin haasaan turre maal? Lakkee waan Kiristaana kamisiin jenna kiristaana irraa haasofnee jalqaba kanarraa kaanee bar. Wanni irraa kaan iyyuu kanumaayyuu. Akkasiin jedhe pheenxee fi ammoo ortodoksiin kitaaba garagaraa qaban. Ayidoolojii garagaraati. Qaanona garagaraati. Si galtee? Isaan sun musliima miti ree amma ustaas isaan sun musliima miti moo akkam maal jenna isaan sanaan? Muslima dogongoraa jedhama. Muslima dogongoraa jedhama. Gariin ammoo kan bira dabree quraana kanan fudhadhu jedhe ammoo quraana kanan fudhadhu kan jedhe kaafira jedhama. Islaama miti muslimaa miti kaafira warra ibidda jahannam. Akkuma keessan kana jechuudha. Akkuma kiristaana ilaallutti ilaallasan. Namni quraana kanan fudhadhu jedhe kaafiraa jennaan. Namni quraana kanan fudhadhaa jedhee keessatti dogongore ammoo
shirkii bira yoon gahin waan quraanni jedhu yoon kijibsiisin abadan namni sun muslima jedhama dogongoraadha malee ayya kan achumatti geessina akkasiin jedhe akkasiin jedhe Yoom xumur akkasiin jedhe garan deebita koy noon jedhin xumurre hin xumurre bar. ati peenteedha yeroo takka Naan deebine. Naan deebine. ati peenteedha dhageeffadhu maal siin deebinee miti wanni irraa haasaa jiru isuma kanaayyuu yeroo takka dhageeffadhu ati peenteedha ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti Amma waa'ee ortodoksii fi maal haasa'u osoo hin waan taane. ortodoksii duruma kana si gaafadhe ani jalqabu wanni si gaafadhe isa kanaan ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti Warra ortodoksii gaafachuu dandeessu. lakki si gaafadhe akka amantii keetiitti macaafa 81 qabdi ortodoksiin itti dabaltee jirti ibidda seenti moo jannata seenti Amma ustaas gaaffii kiyya naa deebistanii naan isa kana naa deebisi siif deebisee jira ibidda seenti moo jannata seenti ortodoksiin kanuma qofa naaf deebisi Isaan gaafadhaa warra ortodoksii urgalchaatii gaafadhaa. si gaafachuu jira peenteedhaati si gaafachuu jira malee maal jara gaafadha isaa situ murteessuu qaba ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti Maaliif anan isaan gaafadhaa akkaataa barumsa isaaniitti sinaa deebisan. situ himuu qaba malee maal godhu jara gaafadhaan jarri nuti ibidda jannata seennaa jedhan ati maal jettee yaaddaa siin jedhe jarri kitaaba irratti dabaltee jirti macaafni keessan 66 ka jaraa 81 jarri ibidda seenti moo jannata seenti tanuma qofa naaf deebisi laa hin deemin utaalin No gaaffii kiyya sirriitti naan deebistanii maal isin? gaafii si deebisee jira bareechee si deebisee siillee galtee jirti akka siin jedhe ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti Ayyee nagaan tura. nagaan hin turra hin deemin hin baqatiin koy achuma dhaabadhu hin socho'in bakka sani ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti tanuma qofa dubbadhu yoo taaltellee Maali ustaaz maal taatanii? Ani bar gaaffii deebisuuf. si gaafachuu jira bar ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti siin jedhe akka amantii keessanitti dafi dubbadhu Gaaffii namootaa deebisaa waan ta'aniif. ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti warri macaafa 81 qabu dafi naa deebisi Gaaddisa murteessuu hin dandeessu kana. na biratti sitti meetii jira namni quraana kanatti namane takka quraana kana keessa qubee takka morme qubee takkatti namanu jedheeti namni dubbate na biratti muslimaa miti siin jedhe hayyee huwa namu muslim namni quraanatti amanu quraana hiikuu keessa yoo dogongoreeyyuu hiikuu keessa yoo dogongoreeyyuu muslima jedhama muslima dogongoraa jedhama ayyaama si deebise isa kana as deebi yeroo takka Ustaaz musliima. yeroo takka muslimaan hordofan quraana hordofaati Yaadamu. Jechuun barumsi keessa. ani tokko ani muslimaan hordofan islaamummaa hordofa malee quraana hordofa akkasiin jedhe peenteen ortodoksiin dhageeffadhu intaloo dhageeffadhu meeroo takka qur'aan peenteen ortodoksiin ati peenteen ortodoksiin ibidda seenti moo jannata seenti naaf deebistan moo Ani bar gaaffii isin deebisuun dhufne dhiifama naa godhaati garuu. kana si gaafadhe awwaluma jalqaba wanni ati si gaafadhe isa kana jalqaba waggoo akkuma seenteen si gaafadhe ati peenteedha ortodoksii warri macaafa 81 ibidda seena moo jannata seena daf dhiisaa ijoollee mala roosinaadha inni isin as deebi mucayyoo as deebi eewaa sila macaafni jaraa koo waan tokko himuu hin danda'u yaa joo bu'uura wayiin qabdan isaa isin joo bu'uura wayiin qabdan isaa macaafa kun 81 godhee deema kun 66 godhee deema kun 73 fuulduratti ammoo 33 kan nutti dhufullee hin dhabamu hunduu jannatuma seena kaa erga taate ani ammoo 31 isinii godhuu laata keessaa filee wedduu caalufaa keessaa buuse akkuma barbaadda galma jannata seena jettan isaa ijoolleen akkuma qabdan isin kun 66 qabatee deema kun 81 qabatee deema tayyib ati maal jettee murteessa ka 66 amantu ati warra 81 qabatee deemu maal jettaan mucaafa dabalataa qaba ibidda seena jannata seena murteessa amma fakkeenya nu biratti quraan muslimtoota biratti kitaabaa miti bar qubeen takka yoo namni muslim qubee takka quraan irraa yoo dabale qubee takka yoo quraan irraa hir'ise namti sun kaafira jedhama khalas quraana keessa waan jiru tokkicha yoo kijibsiise kaafira jennaan yeroo takka islaamummaa keessaan ala jira jennaan wassalaam cikichikin hin jiru biratti Awwal. hayyee isin biratti amma ortodoksiin 81 peenteen 66 macaafa garagaraa qabatanii deemtan hiikni isaa garagara maxxansi isaa garagara tayyib isin
Pheenxee biratti ortodoksiin jannata seenti moo hin seentu? Ortodoksii biratti pheenxeen jannata seenti moo hin seentu? Isa kana beekuu bas hin barbaachisa. Awwal. Isa kana kitaaba 81 haa ta'u, kitaaba 66 haa ta'u, inni dhugaan jireenya bara baraa galuudhaaf waan tokko beekuu qabda. Amma fakkeenya nu biratti musliimni kaafira tokko jalliseennaani inni jannata keessa qoodaan qabu akka jechuudha. Miti yaadi kee? Isa kana garuu La akkasiidhaami. Akkin siin jedheen macaafa fakkeenyaaf ati pheenxeedha ortodoksiidhaati. Portoonte albeentera. Okay, pheenxeedha. Ortodoksiin macaafa itti dabaltee jirti jettee amanta moo namanta? Dabalamee jiraachuu jiran. Okay, namni macaafa irratti namni macaafatti dabale dubbii waaqayyootti namni dabale sibiratti abaaramaadha moo abaaramaadha miti? Jecha dabaluudhaa fi kitaaba of dandee dabaluun tokko miti. Kitaaba kamtu irra caala? Jecha dabaluutu irra caala moo kitaaba dabaluutu irra caala? Kun koo jecha maqaa keenyaaf ati Yesuus gooftaa yoo ani gooftaa Yesuus gooftaadha yoo jedhe ati moo gooftaa miti yoo jette inni kun jecha jallisu jechuudha malee. Kuni mormuu jedhama. Kuni mormuu jedhama malee kuni dabaluun jedhamu. Ka dabaluu jedhamu kan biraadha. Eda'u jechuun macaafa eda'u macaafa eda'utu irra caala moo jecha eda'utu irra caala? Kanan siin jedhu amma gaaddiseen jannata galti ortodoksiin jannata gala moo hin galu jettee gaaddisee gaafachaa turte fakkeenyaaf. Gaaddiseen abbaa murtiidhaa? Yoo macaafni keessan abbaa murtiitii miti isa macaafni keessan hin beeku an gaaddisee hin gaafanne bar gaaddisee sun taane bar amantii akka amantii kan keetitti jedhaani bar macaafni keessan abbaa murtii yoo hin taane maal fayyada ishii faayidaa maal qaba addunyaa kana irratti miti ka amma kee gaaddisee abbaa murtii ta'uu hin dandeessu amma utuu dubbachuudhaaf gaaddiseen amma gaaddisee yoo hin gaafadhe ani macaafa akka amantii kan keessi gaafadhe malee yaada kan keetii miti bar gaaddisee maqaa dhooftee gaafacheerta. Jireenya waan tokko si ama namni jireenya bara baraa galu obboleessa koo nama Yesuus Kiristoos ta'amani jireenya bara baraa ni qaba. Tayyib ortodoksiin jannata seenti moo ibidda seenti natti himi qajeelchi. Maal inni kun faraduu hin danda'u ani abbaa firdii miti abbaan firdii Yesuusidha. Yalla eega faraduu hin dandeenye itti dhiisee nama faradu mee namni waa beeku wayiidhaa dhufuuti. Akkam goona reessa macaafni kan kee oo farada macaafni kan kee waa beekaa. Faraduu danda'a waa wayii. Ankoon an beeka kan kootu an beekaani. Tayyib jannata seenan jedhe yaayye ortodoksiin jannata seentii jedhime. Namni Yesuus Kiristoos nama inni jannata keessa qoodaan obboleessu. Maal ortodoksiin Yesuusitti ni amantiimi? Ortodoksiin jannata seentii jedhime dubbadhume akkana jedhiti. Maaf hin dubbadha maal? Okay jannatan seentu ibidda seentii jedhime. Maaliif hin jedha? Maaf hin jenne maal macaafni keessa waan tokko hin beeku waan kana. Waan fakkeenyaaf amantii keessan keessatti ortodoksii pheenxeen jira kaatolikiin jira kanniin murtiin kennuusa jidduu keessanitti murtiin kennu waan tokko. Kanas sirriidha hin jedhu macaafni keessan. Ajaa'iba bar. An abbaa murtii miti namatti faraduu hin danda'u. Ani yoomsi gaafadhe ati murteessi yoomsi hin jedhan macaafni keessan hin kennuu si hin jedhe malee macaafarra si gaafachuu jira malee kabba si'ii miti si mataa kan keetii miti macaafni keessan murtii kennamu hin kennuu si hin jechuu jira bara. Akkana siin jedhu obboleessoo Yesuus Kiristoositti kan hin amanne amma jedhalla walumaa galatti. Yesuus Kiristoositti kan amanne tayyib ortodoksiin Yesuusitti amantee jirti. Dubbadhu maati. Feeneti. Ortodoksiin Yesuusitti amantee jirti siin jedhe. Ani gargaaruu awwal. La ati ortodoksiidha qo'i maal gargaartaa miti maatii wajjin fitannaa pheenxee gaafachuu jira. Ortodoksiin amantee jettee gaafachaa jirta miti. La si gaafachuutti hin jiru qo'i pheenxee gaafachuu jira. Akkasiin jedhe maati. Inni iyyuu pheenxee lama. Ortodoksiin jannata seenti moo seentu tanuma qofa naaf himeeti. Isaanitti amananiiru maati? Yesuusitti amananiiru isaanii. Oyi tayyib tamam ortodoksiin jannata seentii jedhe murteessime jannata seentii jedhime. Jedhika. Anaan jechartayi? Siin jechuu jira ortodoksiin jannata seentii jedhime. An abbaa murtii miti obboleessoo.
Macaafni kan kee murteessu ayyoom si gaafadhe ani kabbadaa fi baqqalaa maatii Isa fi immoo walawaatiin sitti gaafanne. An ka gaafachuu jiru waa macaafa kan kee irraa si gaafachuu jira. Stop, Macaafni kan stop, kee jidduu stop, keessatti stop. yoo murteessine eenyurra murteessa? Akka gootu. Akka Akka tokko iyyuu hin gootu. godhu kanuma qofa naa deebis. Ortodoksiin jannata seentii jedhi dubbadhume. Waan tokko si jedheera man nageenya malee. Namni Yesuus Kiristoositti hin amanne jireenya hin qabu yookiinis immoo jannata galuu hin danda'u. Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6 kaastee gaafa dubbattu Maal namni Yesuus ortodoksiin Yesuusitti Kiristoositti naman amanne ture? jireenya hin qabu jedhee jira. Ani isaanii gaafachuu dandeessa isaanii nati. Ortodoksiin Yesuusitti ni amanna jedhanii haadhallee itti dabalanii, Gabrieel itti dabalanii, Miikaeel itti si dabalanii, waa meeqatti si dabalanii jiran. Yesuus hin qofaasa. Haadhallee kabajan bira Isa dabarsanii kana itti ilma maal jira isa kamtu na baasuu danda'a isa kamtu. Jarri kun tayyib jannata seenti moo hin seentu kana naaf deebis maatii. Oh my God. Oh my God. Ilma qofaasaa haadhallee itti dabalanii jiranii. Laal bareechanii, haadha bareechanii, Miikaa'eli ka Gabrieli ka haadha dhufesanillee Miikaa'eli waa meeqa itti dabalanii Ani jiran. ko waan tokko- Tayyib kun amma jarri haadha qofaa miti laal hin bareechanii laal. Tayyib jarri nama kun jannata hubattanii- seenan moo hin seenan? Ati nama hubattaa nama hubattu mini waan tokko qabxii tokko sii kaa'eera mani. Ammayyuu namni Yesuus Kiristoositti hin amanne jireenya hin qabu hin qabu. Namni Yesuusitti amane garuu Ortodoksiin jireenya qabdi moo hin qabdu Dirqama- ajee? Ortodoksiin jireenya dirqama qabdi moo hin hin qabdu? Maaf hin deebifne isaa addanfarteeti? Dirqama. No, no. Ati keessaa baasittan jannata galtu akkasiin jiru barbaadde yoo namoonni kun borqalbii jijjiiratan dhufanii gooftaa Yesuusitti amanan maal jechuu dandeessu? Laa warra jijjiiratee miti, warra jijjiiratee miti, warri ortodoksummaa keessa jiran jireenya qaban moo hin qaban? Jala murii dubbadhu. Kanas dhaamsa si qabu laa kanuma kan kommayyuu irra deebitee nan gaafate. Lakki dhaamsa tokko naaf hin qabatin ortodoksiin jannata seenan jireenya barabaraa qaban moo hin qaban? Ni Kanuma qofa naaf kenneera akkamitti akka jireenya barabaraatti galuu danda'an konseptii si kenneera obboleessoo. ani bar waan akkaataa itti galan sin gaafanneen ortodoksii irraa si gaafadhen ortodoksiin sirrii jira moo sirrii hin jiran macaafni kan kee waan tokko murteessuu hin danda'u moosa Isimee macaafni kan kee sirrii murteessuu hin danda'u moo akka ijoollee warra kutaa tokko yees yookiin noo jedhe warra jedhan sana barbaaddu isin. akka kutaa tokkooti miti akka kutaa Yes or no? wannaa sani beektee la yuunivarsiitii irrattuu ni baranna haga ammaatu sadarkaa yuunivarsiitii irrattuu yes or no sahii Yes or no? khata waan jedhamu tokko dhugaadha Yes or no? yookaan ammoo dogongora sirriidha dogongora waan jedhamu hin barsiisan sadarkaa yuunivarsiitiitti illee ni baratama akkin siin jedhe kutaa tokko miti kun Ehe. situ yoo barumsa hin beekne malee warra baratu bira beekama sadarkaa No, no, yuunivarsiitiitti illee ni baratama inni kun akkin siin jedhe jechan dubbadhaa ol kun ko takkatti si galee yaada ortodoksiin sirrii jirti jettaa moo sirrii hin jirtu jettaan gabaabsina hin jireenya qabdi moo hin qabdu Gamaa kootiin isaanii gaafadhu isaanitu isaaniin beeka kana. isaan maal jireenya qabnaa jedhan Mana ati musliima- maal jettee yaaddaa No, siin no. jedhe ati maal jettee yaaddaa ati Awwaal ani mana warra ortodoksii keessa jira miti warra mana musliimaa keessa jira gatii ta'ee fi waa'ee musliimaa yookiin waa'ee wanni gaafatte waliin dubbii deebisuu dandeenya. Waan sirrii taasisaa jira miti. Bakka. adaa dhugaa isin dhugaa bakka ada mistira qaqqabattanii olii gad deddeemtan jechuudha sa musliima keessa jira bakka itti dubba macaafni No, bakka no. bakka itti saaqatan bakka itti saaqanne qaba jechuudha maal rifeensa moo rifeensa namarra jiru moo ka dhoksanii haadatan Waan isin jechaa jiru waan sirrii jiru jedhin sirrii jira jedhin itti dubbadhu waan sirrii hin jirre sirrii hin jiru jedhin Laaki waa'ee mana ortodoksii irratti haasa'aa jiru waa'ee mana kennu ati manni kee waa'ee mana musliimaa keessa haasa'aa jirta malee waa'ee mana biraa haasa'uuf ati mirga hin qabdu baasuu. ani bar gaafin si Mirga hin qabu, gaafadhe waa'ee ani gaafin si gaafadhe Yoo si isaan na galtee gaafatan garuu, an gaafin si mara isaan gaafadhe takkee gabaabsee yoo isaan na gaafatan, ortodoksiin deebi'anii sirrii jirti moo hin jirtu deebi'anii warri macaafa 81tti amanu sirrii jira moo hin jiru sirrii jira sirrii hin jiru naan jedhe Hin jedhu maaf hin jedhani mana murteessuu hin danda'ani. sirrii jiran jettu Maaf hin jedhaa? maaf hin jenne Abboon 81 Waa'ee- qabani macaafa 66 qofaami 81tti amananii maaf hin jenne maaf sirriidha miti sirrii maan jenne Fidis waa'een ortodoksii mana kana keessatti haasa'uun nan barbaachisu naan. Kun deebii godhanaaf. eessa taasota an si gaafachuu jira macaafni keessa maal murteessaa siin jedhe Ana waliin. wayyaa ortodoksiidha ortodoksiidha waan pheenxeedhaa gaafadha Eeshi sibuu? Eh? Sibuu reesh? eessa buuta maal naa himi siin jechuu jira malee yoon bu'i siin jedhe Waan isin jiru afaan Oromoo koo sii galaan jiru. Amaariffaan haasofnush. Amaarifaanuu natti mi rakkoon qabduuti. Amaarifaanuu ati ortodoksiin sirrii jira moo sirriin jiran jedhi natti mi inu Afaan Oromoo siin galee Amaariffaan sii galamu.
Maal yoom afaan Oromootiin natti himte afaan Oromootiin si dhibeeti. Itti meeqa waan gaasii kennan ko qabxii meeqa sii kenna kan namatti nageessate. Qabxii tokko naaf hin kennine maal jettee natti himte isaa ortodoksiin sirrii jedhamu sirrii hin jiran. Ejoo kun afaan Oromoo nama dhiba afaan kiyya kun. Ana waliin haasa'e isa dhiisi ana waliin. Okay tamam si wajjin haasaa. Ati maalidha ortodoksiidha moo peenteedhaati? Awwal Qaasim jiraata. Awwal Qaasim jedhi naa deebisiin hin jenne ani ortodoksiidha moo peenteedhaati? Si gaafachuu jira. Okay peenteen sirrii jirti moo sirrii hin jirtu? Peenteen macaafa 66 qabdi. Isin 81 qabdi. Jarri sirrii jira moo sirrii hin jiran? Musliimonni hunduu ibiddatti gubatu jedha Quraanni. Waan musliima sin gaafanneen waan musliima sin gaafanneen waan si gaafadhe qofa naa deebis. Peenteen sirrii jira moo sirrii hin jiran? Hanga cilee fakkaatanitti gubatu jedha. Hanga cilee Itti deebita taani. Sadiitti deebita. Mee ka gubannuu fi ka dhiibnu kan ilaalta. Achi ajadda sin jijjiirra. Peenteen sirrii jira moo sirrii hin jiran? Quraana keetti dubbata. Atamma Sirrii jirti moo sirrii hin jirtu sin jedhe peenteen? atamma gubachuun kusitti toleeti kan uummata kana fuuldura teessee haasoftu. Peenteen sirrii jirti moo sirrii hin jirtu si gaafachuu jira. Yeroo shanaffaa si gaafachuu jira. Musliimni hunduu ibiddatti gubataa jedha. Ayyee muutii qabsiisaa kana bu'aan qabu kun. Kun ortodoksiin sanuu jungo peenteen sanuu qabu. Maal kun kana maaltu Ni sodaata ka ana yoo agartu. Ni sodaatteedha. kun bar ustaaz qaata garee arrabaa Turree kan keera irraa siitii sodaachisa. garee jalleessaatiif garee booyyeetti maknee qaata biraa galle maal godhuuf ol galchitan isin nama akkanaa ijoollee. Waan takka hin beeku bara. Ijoolleen Ol galchina nama akkanaa. akka durriyyaan jettu sanii. Akka durriyyaan jettu sanii. Surreen si qalannaa asfaraarra'u. Eeshi na sodaatan kaa jedha isaa kun waan akka tartiibatti haasanu hin beekne. Maati amma bee ortodoksiin si biraa bu'eetiin jiraati. Abboo adaraa kan kennaa deebisa abdii salaan illee na biraa gahe. Salaata ustaaz rakkoon hin jiru. Ijoollee maa dafartee jarri maan dubbanne isaa akka keenya kana nuti amma namni akkana sirrii hin jiru jennee dubbanna fakkeenyaaf ragaara dhaabbanne wanni akkana sirriidhaa miti wanni akkana sirriidhaa jennee dubbanne. Jarri kun maan dubbanne isaa? Waan isaan hin dubbanneef isin himu yoo ta'e illee ortodoksii dubbatti malee peenteen hin dubbattu. Peenteen maaliif hin dubbanne beektan ustaaz? Peenteen amantii dhiyoo kana dhuftee miree maatiidhaan haadhaaf abbaadhaanii miti kan isaan peentee ta'anii guyyuma keessa peenteen sabbaktee maa islaamummaa dhufan waan ta'eef kiristaana peentee ta'an waan ta'eef maatii achi keessa jira ortodoksii haadhaaf abbaat ortodoksii obboleessat ortodoksii kanumaaf sodaata. Mana ari'anii miree peenteen jannatan galtu jennaan ortodoksiin jannatan galtu jennaan maatiin mana. Yoo rabbi jannatan seensifne giddiin seensaniidha jarri maatii jaallatanii. Bakka bulan hin qaban. Sodaanni otoo hin taane obboleessu sodaa otoo hin taane macaafaratti hundoofni haasofnaa. Macaafarra si gaafadhe waan biraarra si gaafadhe akka macaafaatti. Utuu durachuudha. Waa'ee nama haasawuudha utuu waa'ee mataa keessanii beektanii I think. Waan mataa keenya maal haasofne waan keessanuu haasofne macaafni waan kennaa isaa. Waan keessanuu wallaa'e macaafni keessa. Gubatteen beektu abiddatti gamteedha Oromoon gaafa mammaako. Maal waan keenya haasaa maalitti fagoo jira waan ortodoksii isin bira jiru iyyuu haasofne waan kenna haasaa macaaf. Akkamitti mee akkami sammuun kan keessa fudhatte. Ortodoksiin sirriin jirtu jechuun addaan si baasuu dadhabe macaafa hagganaa. Laal ortodoksii makan addaan si baasuu dadhabe bu'uura kana hin qabne. Ishii faayida. Maal fisan gaafadha si gaafadha malee situ murteessuu qaba malee. Ortodoksiin sirriidha moo sirrii miti maal ijoolleen baay'ee isaaniidha ijoolleen pheenxee ta'an ortodoksiidha mi? Yoo sirrii ta'an maal godhu achirraa kan? Kitaaba isaan irraan baranne kaa? Kan keenya keessa jiraama kitaabni keessan ortodoksiin sirrii jedhamu sirriin jedhu. Haala furmaata isaanii hin beeknu kaa amma nuyi akkaataatti gaggeeffamnuuf akkaataatti isaan gaggeeffaman hin beeknu kaa nuyi waldaan kan keenya malee. Isaan 81 qaban. Aggeeffamuu haa ta'u ishiin haa ta'u rakkoon qabu. Ani hankoota malee hankoo jannata nagashamoo gaannam nagashaa anatu beeka. Isaanis illee akkasuma malee wal keessa miti nuti wal keessa amantaan keenya wal keessa toon taane gahee keenya qabna. Isaan hin gashiiti seeraan gaafa qobaatti kan keenya qobaatti wangeel nuyi 60 yoo amanne 81 akkamitti walitti maktee gaafattati.
amantaan tana هندو جنة سينا طيب هندو كزدتمي تقول لك جاتمي جالس جنة سينا isaanin gaafa adda adda gaafa wansi maal sen jechaan gaafadhe si gaafachuu jira malee ati akka amantuutti akkam yaadde fakkeenyaaf amma ati fakkeenyaaf himi muslimni jannata seenaa mee naaf himi rakkoo qabdaa jannata si seenu dhugaa muslimni jannata seenaa jedhee si gaafadhe mee na dhageeffadhu mee muslimni jannata seenaa jedhee si gaafadhe muslimni jannatan seenuu naan jetta ammaati okay isaan gaafadhu hin jettu yoo ortodoksiin jannata seenaa siin jedhamu isaan gaafadhu jette maal jechuudha isaa maal isaan gaafadhu ati akka amantu siyyuun beeku kan jannataaf ganna bagatti okay ati kanan beektu taanaani beeka ofiyyuun beektu jechuudha tayyib eshime akkasiin jedhe pheenxeen maaliif macaafa 81 gad deebiste maaliif hir'iste macaafa 81 irraa 61 maa goote 15 guutumaa hir'iste pheenxeen maalum beekattee hubannaa isaa qabda taanaan ibsimeeti wallahi macaafni tikfamaa waan taane macaafni sirrii waan hin taaneef irraa hir'ifte kanuma wanni jiru macaafni ammallee sirrii miti ammallee gadi hir'ifamuu qabu ammallee hir'ifamuu qabu ati mee jechuudha yaaduma dhuunfaa kemarraa haasofta malee raagaa wajjin fiddee haasaa hirtaa mee kitaaba isa kamirraa dubbiste ofumatti gargaaramtee sammuu keeraan dubbatiin namni si maaliif irra saree xayyib kun 81 ortodoksiin harkaa qabdi pheenxeen kaluu kana dhuftee teennaa isa jedhamu haasoftu bara teennaa isa jedhamu malee raagaa fiddanii kunuuttanii dubbistanii namatti agarsiistanii wanta dubbattan miti sinama ofirraa fuuteen dubbatiin ati dhugaa yeroo baay'ee ofirraa fuutanii dubbattu mormii waan ta'eef jechuudha. Hundi isaa gahee qaba amantaan mataa isaatti of danda'ee qaba bar musliimonni akkasuma beetikiristaaniin akkasuma ortodoksiin hundi isaa mataa qaba ati barbaachuuf gaafachuu barbaannaan hundi isaanii waamii gaafa ooti wal keessa amantoota waliin maakitata amma mucaan kun toosirra waa dubbatee maal jettame Ustaza connection baasnatti fakkaata. Connection baase ati yani ifish طيب ati orthodoxy disiyaye muslimni jannatan seena mun seena yakkati sinto beeka ka jira dubbifattu waan keessan dubbisee simbiku wangeela keessan simbeeku nan ko qofan beeka an akkan gadu fakkan galle nan gaafo ash pente dana namni bira kristum jannatan seena bentene namni yesus tamane jannatan galaye okay pente dana latti namni bira jannatan seena siin jedhe ani ga ilaansha namaan beeku siin jechaa mira waa'ee namaa nan gaafatini kan akkuma macaafaatti qorana saadha malee kan nama ranaa sowan okay akkuma macaafaatti penteedhaan ala namni biraa jannatan seenaadha amma gaaffii hojii isaa isa gashaka okay hojii isaa galchanam amantii sadhaan qaba amantii qabaachuu qabdaa hojii kee okay amantii qabaattee naani namni kamuun magala jechuudha hojii gaarii qabaannaan namni kamuun magala jechuudha Yesuusitti amantii keedhaan namni amantii qabu waan hundumaa gochuu kan danda'u beektu moo Yesuusitti namni amantii Ustaz connection sin baase connection na baase salaanni na bira gaheetiin jira waan takka gaafadheetiin bira deemame gaafadha akkin jedhe siifan warra shaambuu ani shaambuudha moo maqaan Akkasiin jedhe. jedhamu shaambuu shaambuu akka shaambuu taateen beeku shirra hin jiru shaambuu kan jedhu akka hafasaawaa kan kee irraa iyyuu beekama of dhoksuu barbaaddeeti moosaa hin jiru kaa mee jiru abdii hasaame salaata na jala salaatu jedhanii deebi'a ayyo Wajattiin of dhoksuu barbaaddeeti isaa akka shaambuun taateen beeksifti aggeeffa'u jedhama akkamitti shaambuu miti ofiin jette siin aggeeffa'u jechaan jirtu utuu dhadhaa jechuu barbaadeeyyuu a'aa jettaa mi amma maa wal beeknaa maa akka nu goota a'aa nyaa'u in kalfita anji shaambuu akka taate irra geenyee jirra argite darsen ibbataal in buute anji laa ilaaha illallah anchi safara keen beeknu deebii shaambuu akka taate qofa beekna malee safara hin beeknu deebii kottu ayyee طيب أيانا
أيه سوليانا Abeet. أكم جرت نجاكيتي Nagaa galata Waaqayyoo. فيوما Jirra galata Waaqayyoo. بقى رفت أرثوذكسي راميات Mallattoo koon argiture. أرجيرا إلما فادان أرجع ملت أوكي غاريدا أرثوذكسي جنة سنتيمي Isintu seenaare. Een seennaka. إن سنتان Kadhiiga Kiristoosiin bitame hundu. أوكي Kadhiiga Kiristoosiin bitame hunduu hin seenu. بنتينو جنة سنتي Xeenxeen illee isinii oli maaf yoo jette wanna Kiristoositti amananiif isaan waan haadhidhisanillee jechoo isaan waan amananiif isinirra isaan wayyaa. waa'ee wayyuu amma kompeer godhuudhaa miti namni dubbii waaqayyoo irraa hir'ise mootummaa waaqayyoon gala Garuu ati Waaqayyoon hin beektaayyuu rakkoon qabu dhiiga sanitti mootii. deebi sanitti deebina garuu namni mootummaa namni dubbii waaqayyoo irraa hir'ise mootummaa waaqayyoo galuu danda'a sooliyaana Eenyutu dhiddisee eenyutu eda'e. ayyee maal peenteen macaafa 81 irraa 66 hin galle hin galchine 14 irraa hir'iftee Isaan maa hubatirree kunoo seentee turte maan gaafatiin ammallee kunoo mucichi kun as jira ka isaanii maabara isaanii waamee isaan qabee gaafachuu arguu qabu. jirta waamee jennaan na jala dinnaan si gaafachaa jira ati amma isaan baaybiliin 81 sirriidhaa mee sooliyaana soole Sirriidha. Sirrii Thank you. jedheeti kan Hayyee fudhe sun. isaan ammoo sirrii miti jedhanii 14 guutuu irraa hir'isanii 66 galchan namni dubbii waaqayyoo kana irraa hir'ise mootummaa waaqayyoo galattee yaadda Iddoo kamitti dubbistee akkuma argatteen deebii isaanii deebisuu qabda ka. Malee kan ilaallatu ana gaafachuu qabda. Isaan isaanii 66 irraa hir'isan moo irraan hir'ifne 66 ta'uu hin beeka anis odoo ati na hin garuu iddoo kamitti 66 bichaa taqabbalaa jedhee isaaniif akka kenne yoo dubbistee Ekkoo? jette irra hin geessee yoo kennineef jette isaanii deebii kennan jiru isaan ofumaa filatan gaafatu. ofumaa filatanii 81 kana hin barbaannu jedhanii itti dabalata qaba kun hin barbaannu jedhanii 66 galchan amma namni dubbii waaqayyoo irraa muure kun mootummaa waaqayyoo ni galaadha amma gaaffiin kiyya. Ka anatu murteessaadha ka ana gaafattu jechuun isaanii irraa dhiddise san gaafachuu qabda. Maaf akka dhiddate miknaata sii ibsuu qabu garuu akkasiin jedhaaru isinirra Soli amma isaantu amma waa'ee kompeerii miti nuuf isaa wal bira qabisiin hin jenne nuuf isaa wal bira qabisiin hin jenneen amantiin kee of danda'aadha moo of danda'a miti of danda'aadha akka. Of galatoo danda'a. nama jannata seenu nama ibidda seenu himeera moo himne amantiin kee Attaa hin himne ka Kiristoosii amanee ka isaan cuuphame hundaa wanta akkasii qaba namni haadha waaqayyoo hin beekne waaqayyoo hin beeka attaa dura haadha atta jechuun akkamii dubbiste ati keessattuu ragamee odoo kenna keessaan ilaa waan siin jedhe amma yoo ofii beekte amma namni haadha barsiisuu qabdaa yookaan wanna ofii beekte san iddoo akkanaa irratti kun boqonnaa akkanaa irra akkana jedha maaf akkana jedha jettee na gaafachuu qabda. tole ilaa waan siin jedhe namni haadha hin beekne ilma beekaa siin jedhe amma ishii akkatti ammattee baattee teessu kana laachee ishii ammatti akkatti akka ammattee baattee guddiftee rakkattee wajjin garaatti baattee eega naadeessee baattee akkatti baattee piroofaayilii keenya irra teessu kana Oh my God. Atama warra Protestaantii na kunuunsiisaata jechuudha. Isaan sodaata Haadhas beekuu qaban. Maa wanti sodaadhuuf si jammar nama maa wanti sodaadhuuf. Dhugaa jirtu si himaala ati sodaadhu. Waaqayyoodhaan ala waaqayyoodhaan ala qaama dhugaa dubbachuu sodaattu qabdaa? Atta eenyuunis hin sodaadhu waaqayyoon ala ishee qoy nama fakkeenya qoy hin jarjariniitiin ariifatisii jedhu. Fakkeenyaaf amma gurbicha dura isiniif deebisuuf ta'e sanii maa buustan
አሁንም ፕሮቴስታንtii fi ortodoksii maaf wal keessa gaafii nama tokko gaafachuu maaf qabda maaf dandeetti miknaata qabdaan attiin Ila Soliana jalqabarratti Ish qoyga siima gurbaa amma si deebisuuf ka'e kan jette dogoggorteetta ni deebisuuf osoo hin kaane arrabatti seenee gaafii gaafanise si'a dhageeffata jalan dubbatin eegana gaafatte hagam fixiruu jalan dubbatin gurbaa ammaa kan jette gurbaan baalageedha duraanuu nama hin beekne galche malee nama arrabsuu malee deebii hin deebisu tokko jedhe lammaffaa waa'ee ortodoksiitii fi protestaantii irraa gaafachuu maaliif barbaachise kan jetteef aan protestaantii fi ortodoksii qofa irraa hin gaafanne muslimni illee gaafataa jira muslima jennesa seenaa ortodoksiin jennesa seentii peente jennesa seenaa jedhee hundarraa si gaafataa jiraan anamma gaafiin si gaafadhe naa deebisi namni haadhaaf ulfina yeroo takka namni haadhaaf ulfina laanne ilmaaf ulfina laataa kanuma qofa naa deebisi aganu haadharraan ilmi sunuu argame ati akkamii akkas jechuu dandeenya lamanni yoo haadha beekan isaan immoo akki jedhan maariyaam dingi akka warri ortodoksii jedhan dingilee miti heerumtee ilmaan qabdi maariyaam dhimma keenyaa miti ishuun keenya maariyaam osoo hin taane ilma siitii jedhan warri akkas jedhee amanu kun jannata seenaadha amma heerumtee ilmaan qabdi wanni dingilee jedhamu wahiin jiru duutee hin kaanee jedhanii amanan warri kun amma jannata seenaniidha amma Sijjammar eenyutu duutee kaate jedhee isitti amaname fakkeenyaaf taammalli daallichi jedham malee haadha isarraan durbee qulqulleetti ta'uu quraana keessatti qoy dhagee oh my god Adam xanyaan waa'ee quraanaa dhiisee amma sila quraan ta'in quraana kee keessattuu qoy namni maariyaam hirraga tokkoffaa quraana kee dubbisu ammallee Sijjammari gurbichi baalagee nama arrabsa ka jettu arraba mee quraanatu isin ajajaa nama arrabsaa jedheeti nama diqqeessuuf nama arrabsuuni nawriidha Pente sodaatte nuu galeera cufadhu bakka Pente sodaatte nuu galeera sodaate maa wanti sodaate isin abodhu rabbiin dharratti waamina Sijjammari musliimni jechuudha dharaani wallahi jedhee waama wallahi jedha rabbiin ufii rabbi amanna jettan ufii dharaan kakattu Sijjammar isin jaynata sin galtan miknaatu nama akkana jedhee odoo amma si gaafadhe kan kee deebii takkanaa deebisa gaafi si gaafadha muslimni jannatan seenuu mi Soliana isin tokkoffaa ibidda gubatta hin seenu ibiddatti ka gubatee baay'ee jaynata yoo seene tokkoffaa han gubata haga guyyaa Soliana kan gubatu isin muslim yeroo takka wada beente atti beente jaynata galti beente hin galti isinirra jechuun Kiristoosi amantii Gaalatom qoy jennanni meeqa jirti yeroo takka kannaante yiliqis Soliana alo jennanni meeqa jirti jannata meeqatu jira connection kootiin afakkaati connection keeti jannanni meeqatu jira siin jedhe ergadhu amantii kiristaanaa kan jetta qoy enes jaynata isin bira jaynata saddeet balbala saddeet qabu jira jettan musliimni jaynata balbala saddeet qabu galla jettan bushatnu unkaan balbala saddeet isaa yoo deem miskiina wala dheeriidha kun akkanumaan qaaja'aara malee tokkoffaan jechuun Pheenxee fi ortodoksii maaltu waliin makuusi argee dhuunfaa isaaniitiin isaan gaafadhu dhuunfaa kenna. Rakkoon qabu kan pheenxee dhiisi si gaafadhe. Si deebisaadha dhattee argitee taaba. Dhiisi jennanni. Amma dhiisi jennanni meeqa. Okay jennanni hedduu ta'uu isaa dhattee argitee deebitee. Si gaafadhe jennanni meeqa jiraa siin jedhina. Si bira meeqa jira ani hin beeku si uu gaafadha si ina gaafatu. Jennatuma jiru iyyuu kan hin beekne jennata maalii galtaree ati jennata iyyuu hin beektu. Jaynanni nuka beenu tokkocha mangista samaati jira jet وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بكتة هنا قفا جنني توكي جنن يروتك سوليانا جنني توكي جراجت يا جلتهم جنني توكون سنة أنت سنتي جت وانت كنافو أرثوذكسين جنة سنتو جلتهم نادي بيستجر جلتهم جنة بنتين جنة سنتي أستاذ كنافو جنني توكو قفا وانت أرثوذكسين جنة سنتو جتشورا كم تين تيجي جنن
تفوف أستاذ. جنني كان انجدو اني ميكا جنة على هاتا فوتو نتفرق تكون كماليتي مجان دائم نسوني في انتليدون سوليانا دائم نكون في دوبارتين كم مالي دا دبين قدون كان مالي كونا تيمتي أرى ربشة نقول جرا جو رمشة فينا نقول تبات. سوليانا سولي سولي. دائم نتكلم سوا كيو راسا دائما تكشانا كتبات مكوني waaqayyo faatu waaqayyo إنا لله وإنا إليه راجعون maal taatire maal ta'a واقعي فادا واقعي تي mucaan xiqqaan sun fintalli kamaali itti mimee kana wanni amma baratan isa kana guddaan. Sooliyaana. Daa'imni xiqqaan sunii fi daa'imni xiqqaan ofirraa intalli sun eenyudha? Intalli suni eenyudha jettee si dhaabdi dagadhee iyyuu. waaqayyo haadha isaati ustaaz inni daa'imni xiqqaan sun waaqayyotu dhalatee baatamaa jira. Inni guddoon sun immoo haadha. Waaqni xiqqaa ture moo daa'ima xiqqaa ture moo? Xiqqaama kana baatanii guddisanii akkasitti kittaananillee jedhanii dhageenya isin guyyaa 8tti. A'uudhu billah. Ani ijoollee kiristaanaa asuma keessa teessee dhaggeeffattuuf waa dhaamsuu barbaade dhugaa dubbachuudha. Maal dhaamsita wanni guddaan nu dhibee balaan nutti bu'u jira akka kanatti yoo taate. Maal balaa sitti bu'a? Waaqa dhalatee natti bu'u balaa sitti bu'a? Maal daa'ima waaqa dhalatee nuun jedhee nutti bu'u jirani a'uudhu billah. Hin rifadhee jira. Eenyu sitti? Daa'imni xiqqaan sun kun arguutti hin jirtu daa'imni xiqqaan kun ka qabatamee jiru suni waaqatu dhalatee Maryam intala takkatu waaqa dhalee naan jechuu jiran. Haasofni keetiyyuu aguma afaan keetiin bal'ata dhugaa. Dhugaadha wallaahi alhamdulillah rabbiin nu bal'ise bakka hundaan. Akkasiin jedhe kan kee walitti dhiphataa. Ayyee garana deebina. Beente fottodossi walitti naquuf murteeffatanii tasumaa isaan waliin lolanishan. Ana jecha kana dubbachuu waaqayyo nan haaree dubbadhe waaqayyo dhiifama naaf. Sagaleen kiyya jiraa miijoo? Jira ustaaz injira tafaan jira. Okay tamam. Ilaalani baay'uma haasoftu dhugaa baay'uma haasoftu waanuma hin beekne bakka borcuma keessa seentanii eessan akkana ta'u eessan akkan Ani kan jedhe ani amma mucaan xiqqaan sun waaqa jedhanii dhugaadha dubbiin kuni. Deemi gaafadhee nama akkanaa wajjin haasa'u sa'aatiin qababbu'ani. Kana jaarsa guddaa qixxee daa'ima xiqqaa. Eeyyoo hayyee haa ta'u daa'imni xiqqaan sanii mucaa ta'e qixxaallee miti jedhanii inni sun waaqaa jedhanii natti himu jiran. Ustaaz akkam taatan saa? Ustaz? La ilaha illallah. Laylatul bitiidha har'a bakka abdii. Nuu ta'eera wallaahi billah. Baay'ee mucaa ammaa sana nama tola ani san jaalladha abdii baay'ee mucicha. Daa'ima samma. Natti tolaa ture baay'ee mucaa gaafa ga'u. Ati mucaa namaa kana jaalattaami? Mucaa namaa waaqessitan. Ustaaz awwalarraa ramshaa kaasuudhaaf kutataniiru rabbi rahmatan ufa godhuman. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam rahmatullah. Abbo neetworkiin na rakkisu jiraan irraa na darbataatiin deema. Akkin jedhe mucattiin daa'ima xiqqaa tuffatu jirti dhageessanii ajaa'iba.
Guddaa qixa xiqqaadhaan jetti mucaa xiqqaa ta'uun sila rakkoo ta'ee jennaan akkamii yesus waaqa ta'ee daa'imni xiqqaan sun akkamii waaqa ta'e. Anuuyyuu amma ilaal anummaan namaa kuniyyuu daa'ima xiqqaa ta'uun narraa fokkataa jechuudha. Laa ilaaha illallah. Tayyib waaqni guddaan sun akkamitti nama daa'ima xiqqaa ta'e. Ajaa'iba. Kun amma xiyyaaqee jedhama isinii galte mee ijoo waan dhufan.